raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Yooyyaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo eebla 26 bara 2022 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kibxata galgalaa isin dhageechifna. Oduu waliin hangurmeechaa gammachuuti. Hongee naannawa isaanitti mudatee wal qabatee beeladoonni dhumuun balaa guddoo akka isaanitti fidee jiraattonni godina Booranaa ibsan. Gareen shororkeessitoota Amaaraa Faannoon godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun himame. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraatii amma oduu tokko tokkoon. Hongee yeroo dheeraa godina Booranaa mudateen beeladoonni hedduun dhumachuu hordofee godina Booranaa aanaa Taltalleetti namoonni wayita bakka qotee bu'uun maasaa isaanii qotachaa jiran mul'achuun mata duree oduu miidiyaalee ta'aa kan ture yoo ta'u, godina Booranaa keessatti haalli amma jiru kan itti fufu taanaan balaa guddaan uummata Booranaa mudachuu akka danda'u ibsameera. Jiraataan godinichaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin godina Booranaatti hongee yeroo garaagaraatti uumameen lubbuun namootaa fi beeladootaa gaaga'amaa turullee rakkoon akkana cimaa ta'e mudatee hin beeku kan jedhan maddi kun rakkoon kun mootummaadhaanis haa ta'u qaama kamiinuu xiyyeeffannaan lagamuu isaatiin furmaata akka dhabe dubbatanii deeggarsi yoo hin jiraanne ammas balaa guddaan uummata Booranaa akka eeggatu tilmaamaniiru. Balaa amtuu durii qabeenya qabanii balaa sadarkaa akkanaatti yoo deemtu balaa lubbuun namaa yookaan jiinsaayisiin deemaa malee wanni biraan jiran balaa gara lubbuu namaa deemuu jechuun sila yoo danda'aman sana oolchuu qabanii balaan dhuftammaan tan balaa lubbuu namaatiin wal qabatu malee balaa qabeenyaatiin fi hagaraa qabeenyi qabanii hongee. Hooggantoonni mootummaa hongee godina Booranaatti mudate hordofuun rakkoo ummatichi har'a keessatti argamu dhoksuuf bakkeewwan oomisha midhaan gaarii magarsan daawwachuun suuraa ka'aa oolu kan jedhan namni kun gochaan aangawoonni mootummaa raawwachaa jiran kun uummata rakkoo keessaa baasuuf osoo hin taane sobaan uummata burjaajessuun aangoo isaanii tikfachuuf akka ta'e dubbatan. Godina Booranaa keessa iddoon ammaan tan jallisii xixiqqaan tokko hin jira. Ooyiruun nam suni cimsinuu ooyiruu midhaan yoo asin facaasu dandeettu kuntaala 10 fa'a kuntaala 5 fa'a suniin suura kaanii kaasuun suniin aangoo fooyyeffachuu fi miindaa fi tolfachuuf malee uummataaf hojjechuun itti dubbiin gabaabduu dubbadhee jirti. Qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni sababa loowwan isaanii jalaa dhumuu isaaniitiin waan ittiin lafa qotatan dhabanii namni bakka qotee bu'uun qotuuf dirqamuu kan yaadachiisan namni kun tiraaktara kireessanii akka lafa isaanii qotanne gatiinsaa qaala'uu himuun mootummaan akkaataa ittiin tiraaktara gatii madaalawaan kireeffatanii lafa isaanii qotataniifillee haala mijeessine jechuun komataniiru. Rakkoo beela irraa kan ka'e gargaarsa qabanii siganii gargaarullee hin jiru sila mootummallee nagi danda'u yoo cufaallee dadhabeellee irra dhaabbate makiinaan adda namni tokko lamaallee taate gargaaruu qaba namis gargaar hin jiru kanyis namni gargaar hin jiru makiinaan sila namni qotatuun illee humnaa ol hektaar tokko irratti 5,500 gaafata namni guma isaa tokko loon tokko hin qabne waan qotatuun qoodi hin qabneefi boorri sababa garaacha yookaan beelaa waan dhumnuu fedhe bakka beelaan dhufu dhumuu fi harkisee akkasii waan dandafa caafata kan murtisuun harkisuu dadhabee immoo deemee mukaalaf waraanee firee boqqolloo tuqsee buufatee akkasiin qotachuu jiru jira. Liiban jaarsotu gabaase. Aanaa mi'eessotti dargaggoon Aabuu Salamoon jedhamu waraana mootummaatiin ajjeefame. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessotti dargaggoon Aabuu Salamoon jedhamu waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsame. Maddi aanaa mi'eessorraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka ibsanitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa magaalaa mi'eessoo keessa buufatee jiru eebla 24 bara 2022 galgala akka biyyaatti toora sa'aatii 2tti dargaggoo Aabuu Salamoon badii tokko malee rasaasan galaafachuu ibsan. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa kunniin dargaggoon kun hojii konkolaachisummaarra otoo jiru badii tokko malee mooraa naannawa isaanitti mannee taasifatan fuulduratti rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan ragaa ba'u. Aabuu Salamoon dhalataa godinichaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa yoo ta'u hojii konkolaachisummaatiin jireenya isaa gaggeeffataa nama ture ta'uu kan ibsan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar
badii tokko malee waraana mirga uummataa sarbee sirna bilxiginnaa tiksuun ajjeefamuu himan. Erga dargaggoo kana ajjeesanii booda sa'aatii dheeraaf sochiin uummataa akkan adeemsifamne ugguramuu dubbatanii uummanni reeffa dargaggoo kanaa akka hin kaafne dhorkanii namoota naannoo sanatti dhiyaatan doorsisaa fi reebichaan bakkicha ari'aa akka turan ibsan. Dargaggoo Aabbuu Salamoon nama nagaa jireenya mo'achuuf halkanii guyyaa tattaafatuu fi dhimma siyaasaa tokkollee keessa hin jirre ta'uun kan himame yoo ta'u, yeroo ammaa guutummaa biyyattii keessatti lubbuun ilma namaa gatii dhabuusaatiin karaa deeman hundi bakka argetti nama ajjeesuun biyyattii keessatti seerri akka hin jirre agarsiisa jedhan. Namoonni baay'een gaafii tokko malee waraana mootummaatiin rashanamaa waan jiraniif namni kamuu yeroo socho'u of eeggannoon akka socho'uu qabu dhaamaniiru. Kan gabaasee Wabii Waaqoti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa keessatti Opereeshinii Shanee jedhuun milishaan naannoo Amaaraa gara sana bobbaafamuun uummata nagaa ajjeesaa fi qabeenya hawaasaa mancaasaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Lola torban darbe keessa waraanni bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni mootummaa godinichatti taasisaa jiraniin lubbuun namootaa fi qabeenyi isaanii barbadaa'aa turuu kan yaadachiisan namni bakkasii yaada isaanii nuuf qoodan tokko raayyaa ittisa biyyaa dabalatee poolisoonni federaalaa fi humna addaa Oromiyaa garee shororkeessitoota naannoo Amaaraa faannoon gandoota hedduu keessatti bobbaafamuun uummata ajjeesaa fi qabeenya uummataa saamaa kan jiran yoo ta'u, garee shororkeessitoota naannoo Amaaraa faannoon garuu humnoota qindaa'aa Opereeshinii Shanee jechuun garasitti bobbaafaman kanaan addatti uummata dararaa jiraachuu maddi keenya kun mirkaneessaniiru. Raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaatii humna addaa Oromiyaati. Milishaan Oromiyaallee keessa hin jira. Faannoon kunillee hin jira. Milishaan Amaaraallee keessa hin jira. Gambeelloon illee keessa hin jiru. Wal makaadhaan jiru. Irra jirii kan baay'atu garuu milishoota warra Amaaraa kanaa fi warra Faannoo kana. Poolisiin federaalaallee hin jira. Raayyaan ittisa biyyaallee hin jira. Kan rakkoo hammaata qaqqabsiisaa jiru keessattuu Faannoo warra Amaaraa kana. Aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa keessatti garee shororkeessitoota naannoo Amaaraa kun addatti uummata ajjeesaa saamaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa akka jiruu fi manneen jiraattota hedduun magaalaa Ejersaa keessatti hidhattoota kanneeniin barbadaa'uu mirkaneessaniiru. Mana baay'ee gubanii mana tilmaaman kan 600 bituu mana nama baay'ee kan gubate. Manni gubate kun ganda Faajjii Ejersaa yoo magaalaa Ejersa jedhamturra tokkoffaan mana Getaachoo Asaffaa Lammii Getaachooti kan Naanee Kibbiiti kan Shaamballi Addaamuti akkasumas kan Asamminoo Goofetii fi kan Alummaa Wasanee fi kan Raggaasaa Simee kan Habbaxee Abaatati kan Xajjoo Margee Ra'ee lamatu maaliyyii lama manaa baasaniituma fudhatanii qalatanii kan obbo Getaachoo Nagasee kan jedhamu immoo mi'a mana keessaa seenanii huccuun tokkollee odoo nafiin teessoo waliin walitti alatti gadi baasanii manni mana namaatiin walitti hirkatee jira waan ta'eedhaaf alatti gadi baasanii mi'a mana keessaa kan namni ittiin jiraatu hunda isaa gaazii tarkafakkafanii hin gubanii. Hidhattoonni mootummaan bilxiginnaa Opereeshinii Shanee jechuun garas bobbaase dararaa hawaasa aanaa warra Jaarsoo irratti raawwatan jalaa baqachuun uummanni hedduun bosonatti baqatee akka jiru namni kun himaniiru. Uummanni tokkollee baduudhaaf uummanni qophiidhaan bannaa bosonumatti bannee konkodaandee dhumuun wayya malee qooda rasaasan dhumnu jedhee sodaa guddaadha. Aanaa kana keessa akka waliigalaatti sodaa guddaatu jira. Jiraachuu hin dandeenye maaliif uummanni kun uummanni naga'aa kun uummanni miskiinni ofii keenyaa agabuu keenya bullee to'ii waraana mootummaa yeroo duraanii nyaachisaatii turree irratti kan nuunfisaa jiru waraanuma mootummaatti jiraachuu hin danda'amne baay'ee sodaa ulfaataa keessa jirra balaa cimaadha kan nu qaqqabaa. Rasaasni illee nu rukutaa jira. Gareen shororkeessitoota naannoo Amaaraa faannoon ajjechaa namoota nagaa irratti taasisu jalaa baqachuuf maatii isaanii qabatanii bosona akka seenan kan himan namni kun haati warraa isaanii ulfa turan bosonatti da'uuf dirqamuu isaaniitiin rakkoo cimaaf saaxilamanii akka jiran dubbatan. Kiyya kanarraa yoon bade maatiin kiyya kan hundi na duraa dhuma jedhee tan ganda kana keessatti hafe sababuma hafe kanaan maaliif jiraattadha kan narratti raawwatamaa jiru amma samoona darbillee adi manaati ulfa turtee daggalatti deessee jechuudha asirraan gadi daggalatti gadi bannee daggalatti deessee amma iyyuummoo gadeesse kan torbee sadii moo akkasii ishii maatii fudhattee daggala jirti jechuudha amma iyyuu machaatedha. Liiban Jaarsotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin godina Matakkalitti namoonni nagaa ajjeefamaa fi hidhamaa jiru. Godina Matakkal aanaa Dibaatitti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuu maddiitti manneen jiraattotaa ibiddaan gubuun ibsame. Jiraataan aanaa Dibaatii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti aanaa Dibaatii gandoota Gaalessaa, Giiboo fi Caancoo jedhaman keessatti eebla 25 bara 2022 namoonni hedduun jumlaan hidhamaniiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhamuu fi kumaandoon dilbata galgala irraa eegaluun
milishaa iddoo tokkotti walitti qabanii bulchuun wiixata bariirraa jalqabanii uummata hidhaa jiraachuu dubbatu. Inni amma duutichire fi gubannaan manaa aanaa dibaatii ganda caancoo jedhamurratti edda galgala saa 12 booda jalqabee milishoota ganda gaaleessaarra jiru sassaabanii bira bulfatanii sana booda barii irraa ganama immoo sa'aatii 12 jalqabanii kallattii odeeffannoon jiru karaa 8 hiriiranidha. Agir makalaakaa warra mani kumaandoodhumaaf warra hijireenyochi jedhaman sanadha. Isaan immoo sababba'anii tokko gara ganda giiboo dhamutti ba'anii achirraan dhaqanii namoota qaqqabatanii ganda gaaleessaa sana keessattis immoo naannoo nama 7 olii gara ganamaa qabaniiru namoota gurguddoo. Namoota hidhaman keessaa abbaa gadaa duraanii fi kan yeroo ammaa baallii harkaa qaban abbaa gadaa dabaloo hiiqaa dabalatee abbaa xaloo obbo Dheeressaa Baayyuu, obbo Abbiyyee Taaddasaa, obbo Kabaa Nadhasaa, Tasfaayee Suyumii fi obbo Margaa Dabalaa ganda magaalaa Gaalessaa keessaa qabamuu himanii ganda Caancoo keessaas namoota hedduu konkolaataa fe'anii hidhuu dubbatu. Bakka addaa Geeshee Gimbii jedhamutti manneen jiraattotaa gubanii manguddoo Abbayyee Taganyee jedhamu akka ajjeesan dubbatu. Tokko abbaa gadaa edhamaa lammeeffaanis illee abbaa gadaa duraaniitiin tokko abbaa gadaa teellaa kanarraani Oromiyaa haala baay'ee deddeebi'aa kan ture dabaloo hiikaa edhamaan tokko immoo abbaa xaaloo edhamaa kanaafuu isaan kana qabanii Dheeressaa Baayyuu kan jedhamu Abbiyyee Taaddasaa Kabaa Nagasaa Tasfaayee Suyyum isaan kun magaalaarraa margaa obbo Margaa Dabalaafaa qabamanii kana booda ganda Caancoo jedhamu tokkotti bobba'anii akkuma dhaqaniini makiinaa 2 sassaabanii dhufanii dhiira keessatti illee hanga reebanitti ganduma Caancoo sana qaxanaa Geeshee Gimbii jedhamu keessa amma naanna'aa jiru. Amma kana naanna'anii mana 2 amma gubannaan teenyee kun amma ilaalaa jirra. Kanarrallee darbee Abbayyee Taganyee nama jedhamu nama guddaa yoo xiqqaate umuriin isaa nama 65 ol ta'u amma ajjeesanii naanii maatiin booyaa jira. Sababiin gocha hammeenyaa kanaas aba'oo shanee deeggartu jechuun akka ta'e himanii bakka woboon socho'aa hin jirrettillee uummata dararaa akka jiran ibsu. Waraanichi gaafa bakkas qubatu garee faannoo godinichaa baasuu dhufne jechuun himuu kan yaadatan maddi kun haa ta'u malee dubbiin akka jedhame osoo hin taane faallaasaatu uummata keenya irratti raawwataa jira jedhu. Taateen kun egaa amma tokko lama jedhee daddarbaa dhufeera kan barreen gaddaa eegalee tokko shaneetu jira uummata kana keessaa uummata keessattuu hin ta'in isaan uummatumaan shaneedhaa jedhu kanarra darbee immoo uummanni uummatadha yeroo ammaa kana amma humni hidhate waan tokkoyyuu amma nama keessa uummata keessa hin jiru uummanni immoo jechisaan jedhan kanadha kanaafiyyuu deebee amma immoo humni fannoo as keessa hidhatee yoo xiqqaate naannoo lubbuu 50 hanga 60 yeroo ammaa uummata qabeenya isaa saamaa ajjeesaa kunillee utuu itti hin dhaga'amiin uummata Oromoo qofarratti kan xiyyeeffatamee jiru labsiin ennaa dura dhufamullee humna fannoodhaa kan barbaadamu biyyatti kana dhaadhamee odeeffamee garuu immoo labsii sagaleen dhageenyee fi taateen guyyaa irraa godhamaa jiru baay'ee humnaa olii dararama guddaadha. Godinicha keessatti haalli sochii uummataa garmalee yaaddessaa ta'uu himanii ablee dubartoonni qola qullubbii ittiin quncisan dabalatee meeshaalee aadaa manguddoonni mana keessaa qaban kanneen akka eeboo fa'aa uummatarraa guuraa jiraachuu himan. Dabalataanis qabeenyi uummataa saamamaa akka jiruu fi namoonni kumootaan lakkaa'aman buqqa'uu himanii har'allee namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu himu. Biyyichi siluma waliigalatti amantiidha kan inni ittiin jiraatu. Ganda Caancoo jedhamu isaarrallee yeroo dhaqanii mana namaa yeroo sakatta'an keessatti halbee ishee dubartoonnillee ittiin shunkurtii kattafattu kanallee manatti nan bifne dhiirti qabatee halkanillee gadi boo'eeboo kanallee nan bifne. Karaa sanaan immoo halkaniif guyyaa uummanni gurraachi gum jedhamu saawwan irraa saamee baasee baay'eetti rakkataa jiru. Ganda Caancoo sanarraa poolisiin federaalaatii fi uummanni walloo warra Amaara dubbatanii naannoo nama 300 olitti bobba'anii yoo xiqqaate uummanni 400 ol ta'u immoo garaagaraatti buqqa'ee bittimmaa'ee asiifachi baqatee jira. Har'as kaaniin baqatee kaan immoo qabamanii makiinaa 2 ganda Gaaleessaa sanarra dhaqatanii jiru. Dhumarratti suuxata waaree booda ganda Giiboo jedhamu deemanii dubartii saawwan gurgurachuun qotiyoo bitachuuf turan jalaa qarshii 150tti tilmaamamu fudhachuu maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Ganda Giiboo jedhamu keessa dhaqanii 150 jala kan naquu fuudhanii ka'anii mana namaati. Saabojee Garbii kan jedhamtu dubartiin tokko qotiyyoo bitachuu fi horii dhalaa gurguratteetu isheen qabduuti. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar